kottaane leezillaachu. Chigarsis. Sikaba. Street ka. Gagas. Asimra inde. Ya Allah. Hai. Orali birra gone sa? Nani maafin galu sa? Warabe sarar. Arar jirra arari. Rafti san bilbili me banna. Kaka. Bakasa ni ay. Ilili. Ilili lan. Ay warabe sa. Warabe sa da kuni hararitti da haina treat da ma. Akkuma argitani. Ilaalu jira tisne kuno. Caaltu kun caaltu na warabe su kun. Gamme. Dudde saarra yaabsise. Gamme la guri. Dudde yaabsis. Sodaatira. Dudde saarra yaabsise. Waraabessa dha maali jechaan waraabessa harar haina tritiidha. Harar jechuun egaa nama qofa miti waraabessa illee akka kanaan firoomfatanii jiraatu. Jaalala biyya jaalalaatti yeroo jennu akkasuma miti jechuudha. Gammada olaana. Gammada harkarraa sanqa. Saggorra baas saggorra. Falmattu. Ayyaantu. Ayyaansa. Maqaa qabu. Saarra yaabsise mee? Gammada waraabessa bira geessee jira. Harka kayyachi laaddu gammada. Gammada. Gammadaa jira. Akkas jechuun hin Waraabessi maqaa gammadaa ni jira. akkanan godheen argu. Maqaa gammadaa. Natti dhufe wayi. Abbaa kee akkam. Suuta jedha. Suute. Akkasi gammada. Amma wayyaa agarsiisa. Harar jirra biyya jaalalaa biyya bineensa leenjisa. Gambe. Kotto ona qabi. Eegal. Eega akka sirriitti qabi. Itti kan gamne. Laayifiidha. Kam jirtu? Naafi adi morma irraa fuudhee otoo deeme gaarii. Kottu Afaan ni beekaa barra. daraartuu kottu fudhadhu. Zabida shaashaas keessan jirtu? Zabida shaashaan jiru maqaa. Waraabessi maqaa naafi adi qabu hin jiru. Duddarra ba'uun isanii isa? Duddarra baasi naafi adi. Hin dhufne. Akkasii isa? Gosa qabanii? Har'a chiikii isaa bira deebi'e. Har'a warra cawaa dhufe? Warra shawaa dhufe. Warra cawaa. Qubna gara warra beekan jechuudha. Abo. Waraabessadha. Harar jechuun biyya jaalalaati. Biyya jaalalaa yeroo jennu akkasuma miti. Meetiin jiru? Jaalala qofa miti biyya nama isaa miti waraabessi isaa namatti hin buune. Yeah. Shamattar. 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 Maqaa isaanii malee fudhatanii? Shamattar maqaa isaati. Nama eegatu laalu. Oh. Dalaasuu waliin biraan fudhatanii. Daraartuu yaami. Mee daraartuun bareedduu wayiiti daraartuun. Daroo. In dhufte kuno. Zabida. Zabida shaashaa. Zabida shaashaa. Suuraa. Tokko nama tokkoof shaashaa. Sodaate. Garee. Sodaate. Tokkoof immoo zabidaa baasii. Sodaatiin waan tokko nama godhan jiru. Kottu ta'a. Maal taati asitti waraabamtee? Forroqee? Dorrobee maqaa isheeti? Qallaan dorrobeedha kun maqaa ishee.
አንድ ሰው ከነ ከገመዳ ጋር ይጂ ኮት ኮት ሴን ደም 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 ኦይ ደም sodaate meetiin ታይ ታይ ሃይ ካ ታይ ታይ ማለት ነን ይጅራን ታይ ሙካ ቀብ ኮባ ከታይ ናፊያ ማሶዳታ ከረስ zabida shasha زبيدة شاشة sodaate gas Hanyo gato la las gita de kadarat. ሳቶፖ ነው waraabessa warri kun كم مكان يكون maqaan eenyu دارارتو دارارتو مكوجف maal Oru beki ya kara kara. maal zabida ኩናቴ በርከና እንጨቱ ነው የወሰደው። ያሁረቱ ጋር ካሶራ እሱ አንን ሲሰና አደራ ግን መቀበል ምሳተ ካለ ማል እኔ ፉከዮ ጋፈ ቢራ ጊዜ ነው ዘቢዳ ሻሻር ነው መቃ ሞጋው ሚ maqaa maqaa ما كم مجرو ماله ما كهاران تيمبا وبر Gawara be safa kesatti kau kasi. ማል ዱን አርገሙ በርኬ samilan ሰሚላን ሲቀበ ጅራ asani beeku beekta maqaa isaanillee beeku akkuma argitani አርገሙ በር ሱራን ከ ኤወሴን እሺ akkuma argitanii waraabessoon hundi isaanii maqaa qabu magaalaa Harar magaalaa biyya jaalalaa biyya kono زبيدة زبيدة تيمو يفهم ላይት ተቀምጣ Hainaman ደሙ ፊገመ كوت كوت وجنياتي kota tayo jinyachi sodaati meeti kota wajinyachi no ila sodaati meetiin ta sodaati ስተቆረታ ይካ kun akkanatti nama laalu laala abeet 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 dhufe ናም ያደራሱ ይፈራል sodaadha ayyo qabe qabe kenniif qabe afaanin kenniif qabe tokkonno afaan yaanasse naka gaarii gaa kottu beeti argitanii achitti qabe beesti shago dhimee jenna akkuma argitan baay'ee lakkoofsan qabanii baay'eedha waraabessuun itti qabee gamme zabiidha Harar biyya jaalalaa ayyo مرة ديفينا ما فهمت ረደቢና ረደቢና يفهم ገመደ ማል إن بدي صورة نعمل ማል ካሳ ጅርቲሚ እኔፍኔ ኒበደ akkam አፈን መላኪ ቀው ሃላይቲን ቀቡ kun immoo gammi dugda si yaabbate sodaate دودنا يا بيمبا haa idduuba maal gaa hogga caaltu wayyoo caaltu daraartuudhaaf kennu daroo دارو بري shirjee haaduu woo naagoo kanamaatti kenn garraamidha suuteen kun immoo gaariidha suuteen asii deemuu didee suutee suuteen kun gaarimaa kayyaaya kaadhimaa keetii suuteen gaarimaa kayyaa أما خاص يا بنا كنت سميتي بقى itti kenne bakka dubbiin gabe dubbiin ittiin barbaachisi mataa tolsifaa dubra namni noo afeen jira akkuma argitanii as jirra Hararri
Nama kuma tokko dhibba torba ilaaluu jira beekte. Guyyaa tokko suutee wajjin akka waan takka gootanii fe'amtan abdii guddaan qaba. Suutee jaalatee jira suutee irraa jaalatti na qabdee. Zabidaa shaashaa. Waraabessota ilaaluu jirra ture. Akka maal jettamee waa'ee waraabessa kana? Hedduu naamusa qabanii hundinuu maqaan isaanii yaamuu malee fudhatanii. Sanii jechuun ilmi namaa immoo kanarraa waa hedduu barataa beeka. Naamusa qabaachuu qaba jechuudha. Suuteen kun immoo ijarra na beeka. Kottu yaada kennaa gamme kottu gammada. Mee Harariin dhuftee Hararii akkamitti argite? Harariin taa'een argee. Taa'ee jira Hararii. Biyya jaalalaatti yogguu jedhani jaalala namaa qofa otoo hin ta'in jaalala waraabessaa hunda arginee jirra. Waraabessi kunoo nama hin tuqu. Kunoo waraabessa akkuma argitan kunoo alaan ballee kunoo laayibiin wajjin galaaru. Nama hin tuqu namatti hin bu'u maqaa qaba. Silaa waraabessa namni dheessee biraa deema. Saboota wajjiniin kunoo walumaa saree wajjin oolu laala itti miidhame saree arguu jirtu mi saree walitti hin bu'an. Ammas ni babbareeda. Ni babbareedan immoo akka waraabessa kaadhii. Zabidaan takka jaallattee jirti? Suutee jaama maqaan isaa caaltuunis ni jirti. Eenyusaa ammas na bira. Daraartu. Sanii jechuun daraartuun faan naaf miizee naaf ta'anii. Suutee wajjin akkana addaan baanu ta'u. Kottu yaada kenna. Yaa ogaa hin beektu biyya namni nama akka isaatii akka bineensaatti barbaadee jibbee ajjeesaa jiru keessa jiraataa jirra. Haa ta'u malee garuu bineensonni warri nuti tuffannu warra sammuu yaaduu hin qaban jennee nuti iyyuu ajjeesuuf barbaannu akka fira isaaniitti nutti siqanii nu fudhatanii gizee nuti ilaallu dhaabatanii nu ilaalanii saree hin tuqanii nama hin tuqanii tasgabbii qabu. Kun ulfaante. Kun maal agarsiisa? Uumamni kamiyyuu jaalala ni fedha, kabaja ni fedha, waliif yaaduu ni barbaada. Barachuu qabnan jira. Thank you so much. Yaada qabda bro. Bro yaada qabda. Caaltu yaada qabda kottu. Ay kunoo dubbachaara. Galatoomaas ni dhagaa nutti darbachuufi. Nambade. Yaada qabda suute. Yaada hin qabu galatoomaas ni jechaa jira. Kanaafi kote eenyu kan yaadallaan? Eeshi. Okay, ani oolmaa keenya kan dilbatarraa eebba kitaaba Dr. Nabiyaad Fayyaa jedhuun jalqabne guyyaa bareedaa ture gargara kanammoo haala kanaatiin dabarsaa jirra. Nuti toleera guyyaa baay'ee gaarii ture galatoomaa jechuun barbaadu. Eeshi. Kunoo laalagaa. Deemanii? Inni nyaachuutti jira. Kottu. Hawaasa fakkaatan bannaati. Nyaachuu jira anti waraabessu mara dhugaa waaqa. Hambadee akkanatti caccabsu laal. Hambadee. Bila abbaate. Nyaadhu abbaa kun. Harar biyya jaalalaati biyya nagaati kan jennu kanaaf yoo. Natti qabnaan immoo hoofatu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beektan biyya jaalalaa kan taate biyya keenya aktuaal biyya kuutaa asuma jiraadhaani. Uummata jaalala na barsiise uummata kana wajjin jirra galagalchuun akkasumas biyyi kuni akkuma beektanii waraabessa nama miti waraabessa illee leenjisee akkasiin jiraata bira jirra kun oolmaa wajjin jirra kam jirtu fayyaa keessanii naguma. Kanaaf biyya jaalalaatti kan jennu sababa qabna yerootti namni nama waliin jiraachuu irratti namni wal nyaatu kanatti uummanni kuni bineensa illee fira godhatee jiraata jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu akkuma argaa jirtanidha. Wajjin nama jira. Kanaaf galatoomaas ni jenna waan akkasii. Konkolaa. Adeemnu haa? Galatoomaa waan nu hordoftaniif